Hello. Sigurba malto yaade kan biri mana kiraayatuna filiyoona geesse. Sinii fida rakkoon qabu sinii fida. Amma oduu biraan barbaaduan. Birri mana kiraaya kootii waan ga'eef ammaaf hammata dafina fidi guyyaa irraa kan dabarsine tolee. Jechuun har'a dhabe malee sinii fida. Har'a garuu waan hin qabu miti guyyaa biraan sinii fida. Argattee dhabdee ana waan nagalchuun qabu. Guyyaa irraa kan dabarsine tolee. Guyyaa irraa dabarsite jennaan mana sana keessaa carqii keessa tattee baata tolee. Arra dabarsuun qabdu. Maali xiqqooma shanaaf obsaa xiqqooma seenaaf obsaa guyyaa lamaan tokko naaf obsaa. Amma oduu biraan barbaaduan. Birri koorra naaf fiddu taanaan mana sana keessaa akka baatu bari dafii qopheeffadhu carqii kee qopheeffadhu tolee. Tole sinii fida har'uma sinii fida. Tolee dafii naaf fidi guyyaadhaan. Hello. Hello. Akkamii? Nagaadha ka. Nagaadha mini? Nagaa darabbii jirra kunoo maaliif baddee? Jirra kunoo maal bannaa jirrudhuma. Birrii wayinaa dhiqeessituu birrii mana kiraayii natti ga'e. Birrii mana kiraayii sitti ga'e moo? Eeyyee birrii mana kiraayii natti ga'e ani immoo ammaaf birrii ofirkaan qabu. Yaa torbee kana keessaa hojii hojjedhe siifan gashaa. Ani amma bakka qabu naa biraa kaa barbaadadhu. Naaf liqeessituu ture. Hin qabuu siin jedhe na nageessu. Maal torbee kana keessaa sii galcha. Hello. Hello. Akkamii? Ani kophee tamanii baay'ee tokko si jaalladha. Baay'ee tokko si jaalladha. Galatoomi dhugaarii haa kun illee kuma kanas jaalladha. Ati koonaaf firiyaa sirriidha beektamiti. Eeyyee dhugaadha. Ati riyaa koo sirriidha seenaa baay'ee wajjin hin qabna. Wanta ati barbaadde siif hin godha. Dhugaamo? Sini. Wayyee riyaa koo rakkoo jira moo? Wantee tokko na rakkattaa laata? Eeyyee siif hin rakkadha maalodha garuu wantichi. Birrii mana kiraayii wayii natti ga'e naaf laatu siifan deebisa torbee dhufu keessaa siifan deebisa naa liqeessi xiqqooma see. Birrii mana kiraayii sitti ga'e moo? Eeyyee birrii mana kiraayii natti ga'e amma waan kaffaluun na ba'e isaan immoo warra manaa laatta malee naan jedhanii. Maalati hojii hojjechaa jirtu moo maaliif birrii ofirkaan qabdu? Yoo rabde immoo guyyaa biraa kenniifi qabu. Har'an dabarsinaan jedhan guyyaa irraa akka hin dabarsine naan jedhan ta'uu baannaan mana kana keessan si ari'aa naan jedhanii. Hello. Kennaadha miti kun. Eeyyee. Akkamati nagaadha miti. Nagaa galata rabbii. Jirta miti hin jabaataa. Jirra kunoo. Jirra jannaka. Baga jiraatte jiraachuu waan guddaadha. Amiin. Atis baga jiraatte. Hanqinjalleen shakkisiisa. Jiraachuun kee waan guddaadha. Akkati rakkoo guddaa keessa jirtu yookiis immoo akkati maatii irraa adda baatee jirtu qofummaadhaan akkati rakkataa jirtu dhaggeetiin jira.
Kanaafiyyuu kanarra sababeeffachuudhaani qarshii muraasa baankiitti si galcheera waan ta'eef achi dhaqii baafadhuutii itti fayyadami. Dhugaadhaa kun? Eeyyeen dhugaadha. Nama gargaaru nama kooti nama gargaaru hedduun jaalladha. Kan kanarraan siif hawwa malee ganaan si gargaara. Galatoome dhugaa guddaa isaa galatoome ani motora kan fi biraan fudhachuuf akkas baay'ee rakkadhe. Tolee kana booddee waan tokko yaadda inni hojii mataa keetillee uummatti akkati jajjabaattee hojii mataa keetii uummatti akkata hojjettu sin gargaara. Dhugaa galatoome guddaa isaa galatoome ati garuu eenyudha kan akkasitti dabarte ati eenyudha garuu? Ay nama argatanii gaa nama gaafa namni birrii qabu gaafa namni maallaqa qabu gaafa namni jireenya qabu namatti siqa gaafa namni rakkatu gaafa namni dhukkubu gaafa namni haalli jireenyaa turfaatu namarraa siqa ilaalaa gaa nama garuu waaqayyo kana namaa miti waaqayyo haala namaa mijeessa waaqayyo seenaa namaa jijjiira dhugaa waaqayyo hundi keessan uumaa keessan galateeffadhaa bakka jirtanitti yoo namni sin gate yoo namni sin dhiise yoo haalli jireenyaa sin dhiise iyyuu waaqayyo nama dhiisu. Thank you.